Jallootatti guyyaatu dukkanaame kan koo hammayyuu lafti ganama natti guyyaanimma. Namicha faarfannaa na baaste akkati na qaanessite waaqayyo si haa qaanessu dhugaa waan biraan jedhu nama keessatti akkati na salphistee salphatu. Amma deengadda waldaa dhaqee kaanee dhaabannee faarfannaa sana amma dhageessanii dhaan waaqeffachiisa mucaan. Sabooda jallootatti nama ittiin dukkanoonni deebite toora lammaffaa maaliin jedhaa sirba san bakkeetti dhagee. Beekoo namuma hin dhuunfa arge. Nan qaanee bakka nama keessatti yaa waaqayyo na qaanee fitee jiru. Namni naannoo koo akkas na ilaalee dheedhee afaan qabatu waldaa keessatti. Maal ta'a maxinoo mamee bakka kanarra waama xiqqoo walirraa siqu yoo baasne rakkoo maalii qabamu. Bakkeetti waan beeknu achittis gaafa ta'u bakka aannan dogoggora bakka ofitti hin faradu. Maaliif taaksii keessaa dhagaa ollaa iddoo adda addaatti dhagaa ollaa ati waan kana wanti wal fakkaatu gaafa hojjettu nan qaana jechuudha na qaanessitee si qaanessu waan biraa waan hin jedhu hin qabu qaane mee dhaggeeffadhaa shi tokko miti natti faradduus dhaggeeffadhaatii waliin fakkaatu taanaan situ sobanaan jedha. Jallootatti guyyaatu dukkanaame kan koo hammayyuu lafti ganama natti guyyaanimma.